Ayya shamarka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kan fayyaa keessanii baga jiraatanii appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Appiinis appii akka namatti tolu. Namoonni hedduun barsiisanii jiraniihu namoonni sun fakkeenya haala daldaletti bakka takka keessa sirriitti waan namaa hin galchineef appii kana sirriitti qalbiidhaan dhaggeeffattan itti fayyadamtan jedhee abdii qaba. Maaliif fakkeenya yuutuubii irratti waraabbanne jedhee namoonni keenya yeroo akka tokko yuutuubii namni yaalaa jira. Kanaaf yeroo viidiyoo tokko gadhiifannu haala subscribe jedhu mallattoo irratti baafannu viidiyoo keenya akka itti dudduuba isaa kaannu haala itti namatti toluun kana meesin agarsiisan afaan obaasanii jira. Namoonni hagarraa yuutuubii kiyya haaraa ta'an yuutuubii kiyya seenaa subscribe naa godha isin jedhe ilma Oromoo keessanuu yuutuubii kiyya fatiin kabaalee jedha. Fatiin kabaalee jedha. Kun isa kana na subscribe na godha dara ilma Oromoo sinin jedha asuma meegara appii keessatti dalatina appii killeen king master kaje kana isuma kana fakkeenya seenaa ilaallu isa kanaadha. Yeroo isa kana seenne amma haala kanaan dhufa astuina filannoo keessan kana sadan keessa fakkeenya ammaanii meeqa gara harka bitaa kana filadhu yeroo akkati seene amma maal goona bakka tanatu ine jechuudha. Bakka tanatu ine yoo bakka qarree gara akhiraa kana argame kana astuine fakkeenya viidiyoo takka dudduuba bakka jechuudhaaf viidiyoo tanaaf filadhoo nama tanaaf filadhee miti haala kana irraatii godha asitti tuqachuu fakkeenya ammaanii as tuqee maalan godha akkatti duratti oofa jechuudha. Akkattiin duratti oofa fakkeenya aga viidiyoon kiyya naa dheeratu viidiyoon kiyya daqiiqaa 10 takka 20 takka 15 takka daqiiqaa 2-3 yoo ta'u akkatti ooftanii haala kanaan duubatti ooftanii yeroo ooftan deemama yeroo firlee fixu amma as akkatti duuba deemtan jechuudha. Amma haala kanaan jira miti duuba deemtan jechuudha. Akkatti as deemtanii raayitii gootan yeroo raayitii gootan kara amma reefu miidiyaa yoo kana seennee filannee loovera kajoo kana seenne jechuudha. Isa kana seenna miidiyaa kajoo kana seenne yeroo seenne viidiyoo keenya fakkeenya viidiyoo filannu naaf taasisan viidiyoo seenne filanna asaatu inu fakkeenya amma viidiyoo xiqqoo as keessa lalladhaa dhiifama. Fakkeenya tanuma fudhannu tama joo harmaan battan fakkeenya amma tan haala kanaan bal'ifachuu dandeenya. Haala kanaan diqqeessuu dandeenya akka ta'e jechuudha. Meema haa diqqeessuun akka ta'e raayitii gootan asitti raayitii gootanii miti as ooftan akkatti haala kanaan ooftan amma viidiyoo irraa gama ooftanii hagam takka deemee maalii fi hundi isaa walirratti godhuu qabdan. Amma fakkeenya wanni reefanii fakkeenya akka takki bututun viidiyoon tiyya daqiiqaan tokko asirratti dhaabatta jechuudha. Haala kanaan duuba deebiftanii amma loowwer keessatti deebitan jechuudha. Fakkeenya amma haala deebisuudhaaf suuraa keessan bira kaachuuf fakkeenya suuraa tokko filadhu suuraa kiyya kana filadhu nammani suuraa kiyya maalin godha akka xiqqeessee as kaa bakka tana kaaya agootan asirratti gootan jechuudha. Sootanii bakka tana suuxan mallee asitti ooftan suuraa keessan viidiyoo guutuu wajjin akka isin deemu fakkeenya haga viidiyoon keessan dheeratu akka inni gartee waliimaan deemu jechuudha. Suuxanii akka ooftan jechuudha. Fakkeenya asiin ooftanii akkata ooftanii haga dhuma viidiyoo keessanitti akka fakkeenya suuraan keessan irra taa'u akkatti toojanii jala kana jechuudha. In argitan jedhee abdiin qaba. Kanaaf akka ooftanii as akka gootanii duuba deebitan jechuudha. Raayitii gootan asumatti deebitanii amma haala kanaanii sirboota amma akka dumbushee galaale haala kana fakkeenya namee viidiyoo kana amma haala kanaanii amma gootan loowwer kayyuu kana deebitan ammallee isa deebitanii amma yuutuubii viidiyoo keessan xiqqoo subscribe qabdan subscribe fakkeenya nama as keessaan qaba tana jechuudha. Tan amma nan fuladha fakkeenya haala kanaan quba keessan akka diqqeessitanii ifama haala kanaan fakkeenya amma akkatti ooftan fakkeenya xiqquma keessan walitti xiqqeessan jechuudha. Xiqqeessitanii as keettan yeroo as keettan namaa as keettanii bakka tana suuxa fakkeenya bakka laaf suuraa namaa suuraa namaa irratti kana suuxanii bakka tana inni balkeettana raayitii gamna gootan irraa badee jira jechuudha. As raayitii gootan jechuudha bakka gubbaa tana raayitii gootanii ammallee fakkeenya dabalatuudhaaf daqiiqaa dheertuu qabaatan taate ammas ittuma deebitanii subscribe kana as tuutan jechuudha. Fakkeenya isa kanallee akka xiqqeessitanii bakka feetan keeyyatuu dandeessa jechuudha. Dhiifama viidiyoon tuqee haala kanaan gootanii isa kana walitti xiqqeessitanii fakkeenya
asuma kaachuu dandeessa jechuudha. Haala kana as gootan bakka tanatti fixanii inni bira gootanii raatiitti gootan jechuudha. Fakkeen haala kanaa mi'ama fakkeen haala yaallu. Sirboota galaali birraan jaalala fi wal tabbatu deemu kana laafaan seenaa. Don't take it. Haala kanaa jechuudha itti gootan jechuudha. Maqaa keessanillee maqaa kiyyamee maqaa kiyyaa barreessu. Aloo barreeffamtoota deetanii bakka qubee taa'uu kanatti asirratti maqaa keessan asirratti barreessu jechuudha. Faatiin kabaalamee fakkeen namaanii maalee jedha. Haala kana irratti itti gootanii yeroo gootan fakkeen amma as tuuxanii fakkeen amma fakkeen nama suman kaaya. Maqaa kiyya kanaa miti maqaa kiyya kanallee akkamatti naga viidiyoon tiyya dheeratu wajjin dheeressa isa kanallee tuqee fakkeenya viidiyoon tiyya kamta ka dheeratee suuraa kiyyaa fi viidiyoo tiyya wajjin fakkeenya akkamatti tuqee bakka tana tuqee akkatti dheeressanii haga viidiyoon keessan dheeratu haa wajjin haa deemu asitti dhaabaa fakkeenya akkana amma duubatti hin deebi'achuun malee fakkeenya maqaa kiyya kana fuudhee guddisuu barbaade. Haala kanaani bakka feetan kaachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenya akka tolitti keessa amma haala kanaa jechuudha. Maqaan killeen haala kanaa fakkeenya mi'ammaa isin agarsiisa. Sirboota galaali birraan jaalala fi wal tabbatu deemu kana laafaan seenaa. Fakkeenya kanaa miti maqaa kiyya kana faana gamana haasaisu. Haala kanaa fakkeenya yeroo hojjettanii raabatan baay'ee tokko nama. Sirboota galaali birraan jaalala fi wal tabbatu deemu kana laafaan seenaa. Akkata jechuudha. Don't take it. Deeqa dheeraa qabaatan haala kanaan gootoo deeqaa xixiqqoo qabaatan ittuma deetanii loo bira keewwan seentanii asuma tuutanii miidiyaa keewwan seentanii fakkeenya nama suuraa kunis kun isa kana fakkeenya jechuudha amma isa kana as bakka tana fakkeenya as kaa'attanii haala kanaan irratti gootanii haga deeqaa dhumatti fakkeenya nama viidiyoo keessa wajjin haa deemuudhaaf isuma illee akka xooftan jechuudha haga deeqaa dhumatti jechuudha mallattoo irraa ta'uutan akka jaallatanii asumaan achi ooftan jechuudha baay'ee tokko namatti tola. Kanaaf seenneen hundi keenya haala kanatti fayyadamnu isiniin jedha. Kunoo fakkeenya maqaan kiyya irra jira. Suuraan kiyya as jira. Akka feetanitti jechuudha. Sirboota galaali birraan kanaan itti fayyadamnee yutubii keenya fakkeenya haa tolfannu amma suuraa osoo akka viidiyoo qabu fedheen qabu suuraa viidiyoo illee akka fakkeenya deemuudhaaf dudduuba kana kaa'attanii akka viidiyoon keessa fakkeenya deemuu faanatti amma haala kanaan dudduuba isallee kaa'attanii bareechitanii bakka maxiyyaa kana gara amma harka mirgaa kana as tuuxanii haala kana yeroo suuxan fakkeenya asillee irra amma kakkumaa kana jira fakkeenya amma 1,800 jira asirratti bakka barbaadanitti kaa'attanii bakka tana tuuxan jechuudha. Bakka tana tuuxanii seeftu godha jechuudha. Nama asirratti seef naa hin godhu asirratti seefta jechuudha. Haala kanaan lakkaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan lakkaa'ee jira. Asirratti dhumee seefta hee jira jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Seenaadha itti fayyadamaan isiniin jedha. Akka barumsa biraatii walitti deebinutti jabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hundi keessanuu.